Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jalatti argamtan nagaan ko bakka jirtatti isna qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoon eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka baga jiraattanii har'a meeshaalee haaraa ta'e ijoolleen baay'een yeroo baay'ee nagaafachaa jirta waa'ee maashinii miiccatii fi meeshaalee immoo biyya keessa yeroodha yerootti seenaa jiran meeshaalee ajaa'ibsiisota meeshaa biiffee ta'an odeeffannoo isaan gara keessan qabateetu jira. Hundumaan hundatti gatii isaa kanan qabatee dhufe maashinii miiccatee jechuudha. Namoonni baay'een kan nagaafachaa turtanii viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina. Warroonni chaanaala keenya faaraa ta'an garaatan immoo sabiskiraabii godhuun maatii keenya ta'a jechuun gamanumaan affeerraa kootidha. Warri nafaana turtii gootan hedduu tokko galatooman isiniin jira. Yaada soggaa qabaattan qeeqaa soggaa qabaattan saanduqni koomentii keenyaa sa'a 24 banaadha. Warroonni ka ayyaana faasigaa kabajan dhiyaachaa jira. Bagattiin isin ga'e jechuun torbee lamarraa bu'ee jira ka. Yeroo baay'ee ayyaanni gaafa dhiyaatu biyya keessa wanni hundi wisibsib jedhaadha. Wanti nyaatamu ol kaka'aa ta'a. Kanaafuu asumaan fira keessanis maatii keessanis bilbilaanis kaanis yaadadha asiniin jechuun jaaladha. Baga isin ga'e gaafa jennuun bilbilaa ol harka keenya eega maatiin illee waan ta'eef warroonni ijoollee qabdan ijoollee keessan abbaa manaa warri qabdan abbaa manaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanarra waa'ee isaa keessa seenuu osoo hin ta'in waa'ee maashinii miiccatirraan qabadhee dhufe. Waa'ee maashinii miiccaa osoo gatii isaa hin dubbatin dura tanaan dura waa'ee automaatikii dubbadheen ture. Automatikiin hin banamaa maabiraatiin illee jiraachuu baatu jettanii ijoollee baay'een dubbatan jechuudha. Akkaataa qaba inni garaagarummaa qaba akka itti banamuu fi akka itti hin banamne jechuudha. Akkuma mana arabaa itti argitasanii fakkeenyaaf kan banamuudha asirratti jiraachuu danda'a kan itti baaftee bittu qarshiidha. Isaanii yeroodhaa yerootti pooyintii gaafa argatan yookaan mindaan isaanii akka ijoollee isaaniitiif ani warra mindaa qaban bira waan hojjedheefan beeka. Mindaan isaanii akka ijoollee isaaniitiin waggaadhaan parasantii wayii dabalaati. Ati mana namaa keessa kan hojjettu mindaan kee parasantii siif hin dabalamu. Gaafa waggaa lama guutte yookaan dooraara yoo taate yookaan dooraara 10 dooraara 20 kanaa ol hin dabaluu warri dooraara. Warra diraamaatis waggaa ta'e yookaan 500 si dabalanidha jechuudha waggaa lama gaafa xumurteen booda. Ati meeshaa san gaafa tokkicha bitattu lammata itti deebitee bitachuun nama rakkisa. Yeroo tokkicha itti yaaddee waan si faana deemu waan biyya kee wajjin deemu gaafa bitattu yeroo dheerallee itti fayyadamuu dandeessu. Tokko bishaan biyya keenya, lama maabiraatii biyya keenya. Fakkeenyaaf maashiniin suni gubbaarra itti naqachuu hin dandeessan. Kan maashinii automatikaa san jechuudha. Bishaan biyya keenya bakkuma fe'aa ta'u baduu baay'ata. Maabiraatii caalatti bishaan baay'ee rakkisaadha jechuudha. Lafuma bishaan jiruttu bishaan yeroo baay'ee hin bada. Maaliif akka ta'e hin beeku ani. Maabiraatiin illee sanumaadha. Maabiraatii tarii jeeneetara galfachuu dandeessa. Bishaan immoo akka waliigalaatitti waan ta'eef jechuudha. Isaa yoo jedhu manatti miti yoo hojii qabatte jeeneetara kan galchitu baay'ee ulfaata. Kanaaf mana waa'ee jireenyaa tuqaa kan jechuudha. Waa'ee meeshaa gaafa dubbadhu. Egaa tariitti ijoolleen kanneen hin barbaadne yoo ta'e natti yaaluu dandeessan nutti dheeressite naan jettaniitu jechuudha. Kanaafuu maashinii miiccaa kana akkuma asirratti ilaalaa jirtan maashinii baay'ee gaarii ta'e yoo maabiraatiin baddee bantanii bishaan keessaa cuuffattanii lafatti laqattanii afachuu dandeessan. Yoo ati nama dadhabaa taate namni si bira jiru namni si gargaaruu danda'a jechuudha. Bishaanis akkasuma gizee kana keessa roottotti waraabbatanii jeerikaanitti waraabbatu wantoota adda addaatti waraabbatee teessifatta. Gaafa bishaan badee maabiraatiin jiraate bishaan kee jeerikaan baaldiidhaan asitti gadi naqattee maashinii saniin miiccatta jechuudha. Tooftaa adda addaatti jireenyi tooftaa qabdi. Jireenyi gaaradha. Gaara dhiibdee hin dandeessu. Malatti baafatta malee jechuudha. Karaatti baafatta malee gaara asii oleetti deemtee hin dandeessu. Jireenyi akkasiidha. Jireenyi mala keessattuu biyya keenya keessatti jechuudha. Mala qabaattee malaan jiraatta malee akka isaanii sanitti hin jiraatta jechuun baay'ee rakkisa. Yeroo baay'ee gaafa waggaa 4 waggaa 5 jaateenyu xiqqoo ishii kan asiituun girgir nutti jetti waan ta'eef yaadannoo isiniif taate jechuudha. Achi baastaniit illee miiccitanii haftu akkuma dura isiniin jedheen maashiniin kun baay'ee gaariidha. Jedhee kana anatu jedhe ayyaantutu jedhe malee isin immoo filannoon keessan kan biraa ta'uu danda'a. Koomantuma keessanan eega. Lakki kanaadhaa lakki immoo automaatika barbaannaa warreettanii jiraachuu danda'a. Tarii akka kafana isaaniitti illee kafanni biyya keenyaa manachakee asii araaraatti dabalanii paawuriitti dabalanii kafanni kun akka kana miiccamuu qabadanii saamuna adda addaa wajjin rakkatan jiru biyya keenya keessatti hin baakafan harkaan miiccachaa jirra kanan miiccadhaa
kan ijoolleellee hin baa keellee hin baa jechuudha. Awwaaradha biyya keenya. Awwaarri biyya keenya immoo akka biyya isaaniitii miti. Yeroo tokko saamunaa hoomoodhaan rukuttaa yookaan immoo isa dhangala'oo sanii rukuttaa yeroo rammataa saamunaadhaan rukuttaa sadaffaa haala qallaqxee baafta kamana biyya keenya jechuudha. Adii ta'e kan ta'e amanacha kee waan si dhibu jiru. Isa fayyadama keetti irrattidha. Akkaataa ijoolleetti illee atti qabattu. Kanumas ta'e sanis ta'e miichaan biyya keessaa akka kan isaanii sanatti waan irratti sun jiru. Nyaanni biyya keenya illee ogarratti dhangala'ee irratti akka sanitti hafee waan irratti sun jiru. Wantoonni nyaatamus wantoonni dhugamus kan biyya keenya wayyaa irratti maxxanee agasmara waan nama rakkisu hin jiru. Waan xiqqoo nama rakkisu waan qibaatii akka foon fi dhadhaa ta'e kana yoo wal qabateedha. Ishiidhayyuu yoosuma saamunaatti gootan taanaan hin ba'a biyya keenyatti. Wayyaa manacha keessaan ikkoo agaggatan gaan kafanni ba'uu dide jechuudha hin beektan. Hundi keessan hordoftoonni koo warra mana namaa hojjetu ta'e ijaa taataniif jechuudha. Kanaafuyyuu maashinii kana odoo bitattanii tokko maashiniin an deeggaraan hundumaa ol isa lambuubaa isa kaanirraa haa ta'u qabaattee kan itti fayyadamuu shaggaadha. Isa buttaa gaazirraa ani waa'ee maashinii miicaa kana baay'een deeggara. Sababbiin isaa kafanni manuma kiyyattuu nan beeka. Harruma miicame yoo ta'e boru kimmirii ta'ee ta'a jechuudha. Maashiniin baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee murteessaadha maashiniin mana keessatti. Kafana miicadhaaf tokko dadhabbii sirraa qannasa lama yeroo keessii qannasa sadii wantoota baay'eedhaan iyyuu qisaasachuu jechuudha. Tokkoffaa dadhabneetidhaan nuti humna keenya rabbitu nu gargaaretti malee mana ormaa keessatti humna keenya fidneetoo galle jechuudha. Baay'inaan rabbi nu gargaarettidha kan mana keenya hooggannu malee. Kanaafuyyuu miicaa kan maashinii miicaa kana guddaa ta'eetiin tarii maashinii kana damooza keessan ji'a tokko ta'uu danda'a. Warri itti fayyadamuu barbaadan warri magaalatti majee hunduu xaaree warri galu caraqaa yaa ta'u mana addeessaa haa ta'u jechuudha. Mana addeessaa haa ta'u yookaan mana seera qabeessaa haa ta'u kara naannoo katamaa ittidha jechuudha. Eenyumtuu warri xaaree biyya ormaa jiru mana kan ijaarratu. Kanaafuu isa naannoo sanitti gaafa ta'u maabiraatiin dhabdanii warroonni maabiraatii qabatanii humni isin gahe maashinii kana bitatanii odoo itti fayyadamtanii baay'ee tokko gaarii. Warroonni itti fayyadamna jettan bilbila keessaniif maxxansa. Tarii naannootti dhiyaatan nama biraati irratti illee bitattan maashiniiwwan kana bittanii osoo itti fayyadamtanii ani baay'een deeggara maashinii kana miicaa waa'ee miicatti irratti ofirratti an beeka waan ta'eef baay'een deeggara. Anamma namni keenya baay'ee ta'eeti miti mana keessa namni jechuudha. Ana wajjin nama sadiidha garuu miicaan keenya kan nama 10 hin baay'ata miicaan keenya jechuudha. Yeroodhaa yerootti osoo hin dadhabin miicee fixeen beeku kafanni hin baay'ata bakka kanaafuyyuu oduu maashiniin jiraatte baay'ee tokko gaariidha deeggaa. Kanaadha egaa kan gaafa biraatan isinii dhufa ayyaantu erga maaf hin bitan reete jechuu dandeessanii inni mata duree biraatidha jechuudha. Gaafa biraatan qabadheetoo isinii dhufa isiniin jechuun jaaladha. Maashiniin kun gatiin isaa 34,500dha. Baay'ee gaariidha. Damooza keessan ji'a tokkotu ta'uu danda'a. Ijoollee baay'ee mimizaa'in amma baay'ee tokko gaariidha. Namatti tola hidhee yaada jechuudha. Nan beeka damoosni osoo hin gahiin bira baasii adda addaatiin tilmaamannee tooteenya achuma keessa ji'a tokko dagannee akka hin qabnetti dagannee osoo itti bitanne baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Waastinnaa wajjin innidha. Meeshaaleen kun gaafa gurguramu ji'a ta'eefuyyuu odoo bitattanii itti fayyadamtanii hedduu tokko gaariidha. Keessattuu dadhabbiin uffata miicaa uffata baay'ee nama miidha. Biyya keessatti illee haa ta'u jechuudha. Inxuraa awwaara ati nama qulqullina baru taate deebitee kafana qoshosha uffachuu hin dandeessu. Ofirraa nan beeka waan ta'eef jechuudha. Qulqullinni mataa keetu murteessaadha. Kanaafuyyuu kana isiniin jechuun jaaladha. Warroonni jaalattan bilbilli kiyya duwwaa 945 taambilee gubbaarrallee isiniifan teechisaa. Dhuftanii bitachuu dandeessuun isiniin jechuu jaaladha. Isa akkuma asirratti suura irrattis ilaalaa jirtan girgiddaa irratti illee ilaalaa jirtanidha jechuudha. Meeshaalichi baay'ee tokko gaariidha, jabaadha. Kafana baay'eellee isinii fuudhaan isiniin jechuu jaaladha. Waa'ee meeshaalee mana keessaa yerootti aanuun meeshaaleen bitame hin jira, meeshaalee san qabadheen isinii dhufa. Yeroo dhiyoo keessattis immoo meeshaaleen fe'amu hin jira, meeshaalee san ilaaltanii baay'eetti gammaddu. Hagasitti viidiyoo kan sheer godhaa hiriyoota keessan biraan gahaa. Hedduun isin jaaladhaa, baay'een isin kabajaa bakka jirtutti nagaa naa ta'a.